Godaantonni Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Yemen waldhabdee miidhamte keessatti mindaa fooyya'aa argachuuf hojjechuu hin dandeenye akkasumas gara biyya isaaniitti haalatti deebi'an dhabanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa kuma kurnaan lakkaa'aman waggaa waggaan gara biyyootii Arabaa deemuun carraa hojii fooyya'aa barbaadu. Yeroo baay'ee imala balaa geessisu keessa seenanii hanga xumura imala isaaniitti namoota seeraan ala nama deddeebisan harkatti galanii danqamu. Jalqaba umrii ishee waggaa 18tti gara Saawudii kadeemte Roomaan achitti hojii bu'aa argamsiisu argachuu danda'us haalli itti hojjetaa turre akka malee rakkisaadha jechuun dubbatti. ሁለት ሆነን ነው የምንሰራው። አንዷ ሄደች እንዲህ ናት እሷ ስትሄድ ስራ በጣም በዛብኝ። በቃ እረፍት አጣሁ፣ ምግብ አልበላም። ለመታኔ hojjetaa turre achis isheen ana waliin hojjetaa turte hindeemte. Yeroo isheen deemtu hojiin baay'ee natti ulfaate. Boqonnaan tokko hin jiru. Kanaaf yeroo dhabee nyaata nyaachuus hin dandeenye. Uffata koo miiccuu, miilla koollee dhiquu hin dandeenye. Sana booda mana sana keessaa miliqeen bade. Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM kan godaantota Yemen irraa fedhii isaaniin gara biyya dhaloota isaaniitti deebi'uu barbaadan gaggeessu. Dhiheenya kana godaantonni dhalattoota bulchiisa naannoo Tigraay fi Amaaraa irraa ta'an sababaa nageenya dhabuu naannolee lamaan keessatti mul'ateen kan ka'e gara biyya isaaniitti deebisuu dhaabee jira. IOM godaantonni gara Itoophiyaatti akka hin deebine dhorkuu hin danda'u, garuu yeroo ammaa gara naannoo Tigraay fi Amaaraatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiru. Godaantonni Itoophiyaa murtee kana mormuun torban darbe Yemen magaalaa Adan keessa ka jiru waajjira IOM fuula duratti kan hiriiran yoo ta'u, achumattis lolli ka'ee lubbuun namoota lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne darbuun gabaafameera. Durataa garee mirga Amaaraaf falmuu fi waldaa Amaaraa Ameerikaa keessaa ka ta'an obbo Teediroos Tirfee murteen kun gam tokkoon kan mootummaa Itoophiyaa ta'uu fi imaammata loogii ka qabu godaantota dhalata saba Amaaraaf Tigraay qaban adda baasedha jedhu. These Ethiopians can be repatriated back to their country. Lammiileen Itoophiyaa kun gara biyya isaaniitti deebi'anii tajaajila mana jireenyaa fi tajaajila biroo Finfinnee fi kutaalee biyyattii biroo keessatti isaan barbaachisu qabaachuu danda'u. Amaara waan ta'aniif qofa deebi'uu hin qaban kan jedhu dirqiin gara naannoo Amaaraa deemuu hin qaban. Amaarri immoo guutummaa Itoophiyaa keessa jiraata. Waraanni waggootii lamaaf bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture baatii sadaasa bara darbee humnootii Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti waliigaltee nagaa erga mallatteeffamee booda xumuramee jira. Bara kanas bulchiisa naannoo heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarra jiruu fi milishaan naannoo Faannoo jedhamu keessa maadheffachuunsaa beekame kan Amaaraa keessatti waldhabdeen biraa eegalameera. Jalqaba baatii hagayya keessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo hatattamaa labsuun lola ifatti gaggeeffame hordofee ture. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Masaay Mulugeetaa akka jedhanitti godaantonni imala nageenya hin qabne akka hin fudhanne gochuuf furmaanni gama diinagdee jiraachuu qabaa jedhu. ሌሎች ምክንያቶችን እንጥቀስ እንጂ አብዛኛው ጉዳይ ግን የኢኮኖሚ ጥያቄ የስራ ዕድሉ ቢፈጠር ኢኮኖሚው ቢሰፋ Sababoonni biroo namoonni itti biyyaa bahan jiraatanis irra caalaan isaa dhimma diinagdee irraa kan dhufudha. Osoo carraan hojii jiraate, diinagdeen guddaan nama hundaa keessummeessuu danda'u jiraate, godaansi ammallee itti fufuu mala. Garuu karaa ogummaa fi nageenya qabuun hojjetamuu danda'a. Dhimma godaantota Itoophiyaa gara biyyaatti akka hin deebine dhorkaman jedhamee fi haala uumame jedhame ilaalchisee deebii akka kennuuf raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kan gaafatame waajjirri IOM kan magaalaa Adan keessa jiru deebii barreeffamaan kenneen hooggansa keenya waliin erga mari'annee booda yeroo kanatti gaaffiif deebii nuu dhiyaatu akka hin simanne murteessinee jirra. Garuu namoota fedhii isaaniin gara biyyarraa dheessanitti deebisuuf balaliin xayyaaraa taasifamu gaggeeffamaa kan turee fi itti fufee akka jiru godaantota saaxilamoo ta'an haala dhugumaan hamaa ta'e kan Yemen keessatti qabamanii jiran gargaaruuf kutannoo qabnaa jechuudhaan IOM deebii gama imeeliin ergeen beeksisee jira. Gabaasi dhiyeenya kana garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiin bahee akka jedhutti waardiyyoonni yookaan eegdonni daangaa Saawudii godaantotaa fi koolugaltoota Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen daangaa Yemeniif Saawudii qaxxaamuruu yaalan
baatii bitooteessa bara darbee jechuun 2022 fi waxabajjii bara keessa jirru 2023 gidduutti ajjeesaniiru. Gareen mirgaaf falmu kun akka jedhutti jarreen kana ajjeesuun kun yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu danda'a jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa raawwatame jedhame kanarratti qorannoo akka gaggeessu beeksiseera. Mootummaan Saawudii garuu himannaa kana haalee jira.